BBC تقرنيا دحر إسراد أي كجمريو نكتكتاتلنا نعدم كون سجنتا BBC أفان أوروموتي نولين ترا Akkam jirtu hordoftoota keenya tamsaasni BBC Afaan Oromoo wixata galgala Naayiroobii irraa simbira ga'u amma jalqabama. Yemenitti haleellaa xayyaara Ameerikaan raawwatteen lammiileen Itoophiyaa mana hidhaa keessa turan hedduun ajjeefamu. Karaa Yemen as miilaandee bukaana walitti qabanii reegideenshina fiduudhaaf bakkatti walitti buusanitti misaayilaan dhaawamanii dhuman jechuudha bariisaa irraa kan. Nama 220 lammichi jiru namni dhume hundinuu lammii Itoophiyaati. Kanaadaan eenyu ministeera muummee biyyattii itti aanu akka ta'u murteessuudhaaf filannootti jirti. Filannoon kun godaantotaaf maal akeeka? An lamaanuu akka dhaggeeffadhetti dhimmi baqattoota godaantotaa irratti ilaallee gadi waan bu'uunatti fakkaata. Odeeffannoo ispoortiis qabna. Hirphaa gammachuu isiniif dhiyeessa. Amma xumuratti nu hordofaa. Haleellaa qilleensarraan Ameerikaan Yemen mana hidhaa Saadaa jedhamutti kaleessa raawwatteen yoo xiqqaate namoonni 68 ajjeefaman. Bakki mooraan kun itti argamu kaaba lixa Yemen kutaa hidhattoonni Hutii to'atan. Haleellaan kun giddugala baqattoonni Afrikaa irraa godaanan keessa tursiifaman ta'uu televezyiiniin garee Hutiidhaan hoogganamu gabaaseera. Lammiin Itoophiyaa bakka Saadaa jedhamurraa dubbisne Abdurrahmaan Yaasin garuu namoonni haleellaa xayyaaraa mana hidhaa sana irratti raawwateen ajjeefaman 100 ol ta'uu eeruudhaan namoonni haleellichaan du'an hundi isaanii lammiilee Itoophiyaa ta'uu himeera. Lubbuun isaa keessa jiru namni tana misheefaa dhaqee ilaalee waa xiqqoo jechuudha namoota muraasa amma namoota 18 Lammiileen Itoophiyaa meeqatu haleellaa kana keessatti lubbuu isaanii dhabe? Karaa namoota 100 ni ga'u. Namoonni 20 amrii jajjamtuu jala jiran. Eessatti argaman namoonni madaa'an kun? Misheefaa Shumooree Saadaa keessatti argamaa jiran. Hospitaala keessa jiru jechaadha. Namoota lubbuun isaanii darbee fi madaa'an keessaa lammiileen Itoophiyaa meeqa ta'u? Bitumatti lammiileen kan dhaawame lammiileen Itoophiyaa bichaadha. Bakka tokko walitti qabanii jechuudha. Eenyutu namoota kana walitti isaan qabe iddoo tokkotti? Mootummaadhaan. Mootummaa Yemeniiti jechuudha? Qabatamaadhaan lakkoobsi lammiilee Itoophiyaa amma yoonaatti du'uun isaanii mirkanaa'ee agaminaan jettanii? Qabatamaan kan amma jechuudha lakkoomee kan jiru kan dhagaa jala jiru osoo hin taane namoota jechuun 100 walumaa galatti. Waliigalatti namoota agamiitu mana hidhaa kana keessa ture jechaadha? 120. Bakki hidhaa sun akkam ta'e haallee lamee boodamee waan argitan nutti hima. Mootummaatti gamoon tawamee lafa bu'e hundi isaanii dogoggora shamarreen takkan keessa hin jirtu. Maaliif hallee laman isinitti fakkaata addatti lammiileen Itoophiyaa? Kana kan ta'uu danda'e hin beekne garuu keessa isaati. Lammiileen Itoophiyaa yeroo adda addaatti gara sanatti marmaaru maal dhaamtaaf lammiilee Itoophiyaa seeraan ala gara biyya sanaatti deemaniif? Ani ijoollee Itoophiyaatiin akka seeraan alatti akka biyyaan baane akkanumatti karaa agartee daddabarsaatiin deemuun akkan dhufneen jiran ijoolleen akka biyyaan baane. Televezyiiniin Hutii Almasriyaa jedhamu kanneen du'aniin alatti namoonni 47 madaa'u gabaaseera. Giddugalli Saadaa erga haleellaa qilleensaa Ameerikaan barbadaa'e booda reeffi namoota hedduu caccabaa gamoo jala argamu gabaasni miidiyaa kun akeekeera. Haleellaa kana ilaalchisee gamoo humna waraanaa Ameerikaatiin hanga ammaatti wanti jedhamee jiru. Haleellaan kun erga ajajni giddugaleessa Yuunaayitid Isteet iddoowwan hidhattoonni Hutii jiran 800 caalan irratti qiyyaafatee haleellaa raawwachuu ibsee dhagahame. Waggoota 30 darban Yemen keessatti bilisaan abukaatoo baqattootaa ta'uudhaan kan tajaajilan obbo Anas Sheek Muhammad sana'arraa dhimma kana irratti dubbisneerra. Namni Itoophiyaadhaa wabiin qabu yeroo si'a tokko daangaa irratti meeshaalee gurguddaadhaan Saudi Arabiyaan gataa jirti. Karaarraa qabanii asirraa achi geessuus taa'anii baa warra nama godaansisu achirratti warra achirraa qaqqabamee as dacha warra daangaa seenuu dadhabee karaa Yemen as miilaandee bukaana walitti qabanii reegideenshina fiduudhaaf bakkatti walitti buusanitti misaayilaan dhaawamanii dhuman jechuudha bariisaa irraa kan. Nama 220 namnichi jiru. Kan namni duraan beeku guyyaa 2-3 walitti kuusanii namoonni dabalataan jiraachuu mala namni dhume hundinuu lammii Itoophiyaati. Akkachi jalaan kaafamne maas kabiraatiin dhaawamna jedhanii maas waan lammii Itoophiyaa kana taa'aniif namni dhimmachuu waan hin qabneef achuma jalatti bilbilaa jiru jechuudha. Magaalaa Saadaa keessa mana hidhaadhaa jechuudha. Mana hidhaadhaa kan yeroodhaa kan itti walitti chitti nama qabanii amma duraas bakka kan dhaqeen dubbisaa turre chittis bakka kana nama hedduu walitti kuusinaa namni kun yeroo sanitti tajaajilaas waan hin qabneef tajaajila qulqullinaatii fi tajaajila ammaas adda nama bakka geessanii ciisuu danda'u waan hin jirreef duraanis himaatuma turre komii kaasaatuma turre mootummattiis sanuma bakkuma sanii deebi'ee dhaawame
hundi isaanii dhuman jechuudha. Makiinaan guyyaa tokko itti si'a lama sadi makiinaan gurguddaan fe'ee nama fida karaarraa guuranii jechuudha. Namni lakkoofsan beeku namni turaan achi keessa jiru immoo kan isaan galmeeffatan 115 achi keessa jiru. Karra gaalaan isaan himan jechuudha. Manoota yeroo gaafan warra waardiyaachi tokko madaa viidiyoo tokkollee waan adda guuran guutuun belbelanii dhagaa jala jiran hundinuu waan kaan jechuudha. Mana ciccite jala jiran idduma keessa waan jiraniif kan silaa baraaramuu danda'ullee akka hin baraaramne saniititu ibsaa jechuudha waan wanni godhamin takkaaf jechuudha. Waan mana yaalaatti yookaan namichi jalaa fuudhee waan hin dandamachiifne lubbuun ni badanii bakka isaan bakka lubbuun itti hafan itti giddaa harka jechuudha. Haalli Yemen keessa jiru lammiilee Itoophiyaaf ammam yaaddoodha miidhaa isaan irra ga'ume waan quba qabda waan beektan nu kaasa. Miidhaa jiru sirriitti beekna lola kana keessattuu lola bara qurnan deemaa ture Yemen irratti adaamin itti dhaabame kana keessatti kan miidhamaa ture kan akka galaafatamaa ture lammii Itoophiyaati. Godaantota seeraan alaa warra deeman kana. Kuni haalli isaan itti miidhamaa turan bakkoota karaan masmara diimaa itti godhatee deemuu namni ta'u lola keessatti baay'inaan dhumanii jiranii konkolaataa keessa dhawamu bakka dahoo keessatti dhawamanii ajjeefamaa turanii mana hidhaa keessatti si'a meeqa si'a tokkoo miti deddeebi'anii dhumaa gubachaatis turanii miidhaan isaanirra gahaa jiru baqattoota keessattuu baqattoota Itoophiyaarra gahaa jiru addunyaarra hin jiru jechuudha. Lammiileen Itoophiyaa yeroo adda addaatti miidhaan akka qabu itti himamaa ture garuu godaansi gara Yemenitti hin dhaabbanne maaliif isinitti fakkaata? Wanni hin dhaabbanneef kuni sababa daldalaatiin kashlabbeen dallaalaa wajjin walitti hidhattee maallaqa qarshii birrii 2,000 3,000 waan suusii isaanii dabarsuudhaaf jecha ilma namaa kana namoota sobamanii dhufanii qarqara galaanaa dhufanii daldala dantaa daldaloota kashlabbootaatiif jecha ibidda gubachaa jiran jechuudha. Wannaan dhabamuurraa kan ka'e namni 200 baraan hara Yemenitti as tarkaanfatee dhumaa jira jechuudha. Kanaadaan eenyu ministeera muummee biyyattii itti aanu akka ta'u murteessuudhaaf filannootti jirti. Filannoon kun Maark Kaarnii michuu isaanii Justin Trudeau bakka bu'anii ji'a 6 keessatti filannoon kun kan gaggeeffamu. Filannoo kanarratti paartileen lama kan wal morkatan yoo ta'an isaanis immoo Liberaaleef paartii kan Maark Kaarniin hoogganamu waggoota 10 aangoorra turee fi paartii warra konservaatiifidha. Akkuma beekamu Kanaadaan biyya godaantonni Itoophiyaa irraas dabalatee guutummaa addunyaa irratti baay'atanidha. Filannoon kun godaantonni Itoophiyaa irraas ta'ee Afrikaa irraa achi jiraataniif maal akeeka? Waa'illi keenya Biraanuu Gammachuu gaazexeessaa duraanii BBC Caalii Nagaasaa amma Kanaadaa jiraatu dubbiseera. Dorgommii baroota keessatti ta'ee hin beeknetu godhamaa jira amma. Uummatichis garmalee amma filannoo irratti xiyyeeffannoo kenne haala gaariidhaan filataa jiru. Anis filadheera. Ulaagaa itti filachuun danda'ama maal ture? Keessumattuu namoonni godaansaan yookaan biyya biraatti achi jiraatan carraa filachuu akkamiin argatu? Carraan filachuu kun baay'ee bal'aadha. Baay'ee bal'aadha kan hundumaas immoo hirmaachisuudha. Namni biyya kana akka baqataatti al tokko yeroo seenu permanent resident jedhama. Warra kanaaf carraa waluma qixatu kennamaaf warra lammii ta'an wajjin. Kanaaf isaan illee filachuu haalatti danda'antu jira. Godaantonni carraa kan argachuu maal isaan fayyada? Waan hundumaatiif si fayyada. Maaliif namoota dantaa kee tiksan ilaaltee filachuudhaaf yaada isaanii karoora isaan qaban dhaggeeffattee dhimma isaan baqattummaa irratti yookaan godaantotaaf imaammata isaan dhiyeessan dhaggeeffatteetu kan filannoon gaggeeffamu. Maaltu na baasa karaa dinagdee, karaa dhiyeessii mana jireenyaa, karaa barumsaa, karaa fayyaa, karaa hundumaatiin ilaaltee maaltu na fayyadaa hundumtu warra biyyaas maaltu na fayyadaadha baqataanis maaltu na fayyada kan jedhu irratti dhaabbateeti namni hundumtuu kan eegutu dantaa koo irra caalaa tiksa kan jedhu irratti hundoofteetti kan filannoo. Falmiin kan ture dhimma Tiraampii fi taarifiidha jedhama. Kanaan alatti dhimmi godaantotaa ammatinaa kaasises jira. Yeroo falmii taasisan irratti kan isaan irratti xiyyeeffatan qabxiiwwan kamidha? Qabxiiwwan ammatti lamaanuu kaaftee qabxiiwwan ijoodha. Kan Tiraampii ta'e guddaa amma garmalee ho'ee irratti dubbatamaa jirudha. Maaliif taarifa garmalee biyyattii irra kaa'uudhaan taarifa kaa'uu irra iyyuu darbe yoo taarifi kun akkasii koo barbaaddanii 51ffaa kutaa Ameerikaa ta'aa jedheetu doorsisa irraa kan ka'e uummatii biyya kana baay'ee itti gaddee baay'ee itti aaree dhimmi isaa kun kanaafitu ishii yookaan dhimma ijoo ta'etu kan inni irratti falmiin dhiyaatu jechaadha. Godaantota Itoophiyaa irraa ta'anii dabalatee Afrikaanota irraa warra
achi jiraataniif kamtirraa fedhii isaanii eegaa kamtirraa qalbii godaantotaa hawwata. Kana jedhanii dubbachuun baay'ee jabaata maaliif kana maaltu fidee kan jedhu irraa yookaan amitu irra caalaa gaarii ta'a maaliif waggoota darban kana keessatti warri liberaaliin mootummaan kan Justin Trudeautiin gaggeeffamaa ture. Inni wantoota gurguddaa baay'eetu jira kan biyyattii amma ummaticha xiqqoo kan kakaase. Kunis maanni garmalee baqattoota biyya alaatii achi galchuudhaan humna biyyattiitii ol haala ta'enitu galuudhaan manni jireenyaallee garmalee qaala'ee karaa fudhachuun illee garmalee dadhabamee argamuu illee dhabamee sadarkaa kanarra gahee waan jiruufitu ummatichi dhimma godaantummaa kanarratti garmalee ka'ee jira jechaadha. Namni hundumtuu godaantotni biyyattii dinagdee biyyattii guddina biyyattiitii garmalee bu'aa akka buusan hin amana. Haa ta'u malee humnaa ol yeroo galan immoo jireenya irratti qaalessuudhaan dhiibbaan irratti uumamu isa immoo hin jaallanne jechuudha. Justin Trudeau illee hamma muummichi ministeeraa inni duraan ture hamma inni gadhiisutti kan isa geessise illee kana jechuudha. Inni bakka isaa bu'e Maark Kaarnii jedhamu kun akkamii? Inni bakka isaa bu'e kunis immoo gorsaa isaa waan tureef isarra hammam wayyuu danda'a kan jedhutu namni irratti shakkii qaba. Haa ta'u malee kan konservaativiitii wajjin wal bira qabanii shaakala guddaa mootummaa keessatti kan qabu dhimma ikoonoomii irratti kan hojjetaa ture ofii isaatii ikoonomistii nama ta'e waan ta'eef isatu nu baraaras kan jedhan immoo baay'eetu jira jechaadha. Erga inni dhufee liberaaliin sagaleen ishee ol ka'e duraan baay'ee gadi bu'ee ture yeroo Justin Trudeau irraa buusan dhiibbaa irratti godhan. Amma garuu erga Maark Kaarnii kun dhufee ol deebi'aa dhufeera. Maaliif namni Doonaald Tiraamp wajjin shira inni irratti biyyattii irratti hojjechaa jiru kan irraa qolachuu danda'u nama kanaa jedhaniitu kan amanan baay'eetu kan ta'e. Sadarkaa amma irra jirutti an lamaanuu irraa akkan dhaggeeffadhetti dhimmi baqattoota godaantotaa irratti ilaallee gadi waan bu'u natti fakkaata. Kanaaf wanti eegamu lakkoofsi gadi akka bu'u. Amma immoo dhunga gabaabsee isinitti hima. Kooriyaan kaabaa yeroo jalqabaatiif loltoonni ishee Raashiyaadhaaf akka lolaniif erguu amanteen humni waraanaa biyyattii loltoonni isaanii humnoota Raashiyaa gargaaruudhaan naannoo Kurisk guutummaatti bilisa baasan jechuun ibse. Israa'el erga namoonni akka ba'an akeekkachiiftee booda kibba magaalaa Beeruut xiyyaaraan aleelte akka Israa'el jettutti gamoowwan aleelaman bakka hidhattoonni Hizboolaa keessa dhokatan ta'uun himamee jira. Dho'iinsa guddaa buufata doonii Iraan itti mudateen yoo xiqqaate namoonni 28 yoo du'an kanneen 800 ta'an ammoo madaa'uu qondaaltonni biyyattii himan. Dho'iinsi kun sanbata ganama naannoo magaalaa Baandaar Abbaas buufata doonii daldalaa guddicha biyyattii Shayed Raajee jedhamutti mudate. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimeer Puutiin biyyi isaanii waraana Yuukireen waliin itti jirtu guyyoota 3 akka dhaabdu beeksisan. Kunis kabaja guyyaa goototaa sababeeffachuudhaan yoo ta'u, caamsaa 8 hanga 11tti turaa jedhameera. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akkuma aangoo qabataniin waraana Yuukireenii fi Raashiyaa dhaabsuudhaaf waadaa seenanii turan. Tiraamp dhimma nagaa buusuu kanaan wal qabates pireezidaantii Yuukireen Volodimir Zelenskii Waayit Haawusitti simatanii atakaroon gidduu isaanii tures kan yaadatamu. Erga sana as Tiraamp fi Zelenskiin sirna awwaalcha Poop Firaansis Roomitti raawwate irratti qaamaan wal arganii turan. Darajjee Gonfaa waan qopheesse qaba. Putiin Raashiyaan guyyaa 3 dhukaasa dhaabuu beeksisuu hordofee Yuukireenis deebii kenniteetti. Ministeerri dhimma alaa Yuukireen Andaree Sibiyaa yoo xiqqaate guyyoota 30 turu atattamaan akka hojiirra oolu himaniiru. Tarkaanfiin biyyoota lamaanii kun kan dhaga'ame erga Doonaald Tiraamp sanbata darbee sirna awwaalcha Phaaphaasii Firaansis irratti pireezidaantii Yuukireen Volodimir Zelenskii waliin wal arguudhaan marii taasisaniin booda fedhii Vilaadimir Puutiin waraana kana xumuruuf qabu irratti shakkii qaban ibsaniin booda Tiraamp ergaa miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti barreessaniin sababni Puutiin mandara namoota nagaa irratti misaayila dhukaasuuf tokkollee hin jiru nagoomsaa jira jechuudha jedhan. Waayit Haawus mariin hooggantoota lamaan gidduutti daqiiqaa 15f taasifamee baay'ee bu'a qabeessaa jechuudhaan ibseera. Pireezidaantii Yuukireen gama isaaniitiin mariin kun seena qabeessa ta'uu danda'a jechuudhaan ibsaniiru. Hooggantoonni lamaan erga mariin isaanii Waayit Haawus waliigaltee malee xumuramee yeroo jalqabaatiif fuula fuulatti wal argan. Doonaald Tiraamp kanaan dura hooggantoonni biyyoota lamaanii yeroo dhiyootti waliigaltee nagaarra yoo hin geenye bulchiinsi isaanii
dhimmicha keessaa akka harka fudhatu akeekkachiisanii ture. Guyyaa waraanni addunyaa lammaffaatti xumurame sababeeffachuudhaan yeroof dhukaasa dhaabuuf akka jiran Putin ibsanis Doonaald Tiraamp garuu dhukaasni yeroof osoo hin taane guutummatti akka dhaabbatuuf fedhuu isaanii Waayit Haawus himeera. Yukireenitti waraana dhaabuu labsuun kun isa jalqabaa miti. Kan guyyaa ayyaana Faasikaa sa'aatii 30 akka dhaabbatuuf labsamee ture dabalatee si'a 20 ol kan yaadamee ture milkaa'ina hafeera. Kanatti aansinee immoo odeeffannoo ispoortii isinitti himnaa waayila koo Galaanaa Balaayituu ni cinaa jira. Egaa guyyaa kaleessaa Liverpool Tottenhamin injifatee waancaa Premier League Ingilizii injifachuu mirkaneeffatee jira. Liverpool bara kana keessumaa torbanoota muraasa darban eenyu Premier League Ingilizii injifata gaaffii jedhu otoo hin taane yoom Liverpool Premier League injifachuu mirkaneeffata gaaffii jedhu ture deddeebi'ee ka'aa ture. Sababni isaa immoo garaagartummaan qabxii Arsenal kan sadarkaa lammataa irra jiruu fi Liverpool kan liigicha torbanoota hedduuf dursaa ture gidduu jiru bal'achaa yookaan dhiphachaa kan hin deemne ta'uusaa ture. Egaa guyyaa kaleessaa dirree Anfielditti Liverpool Tottenham Hotspuriin keessummeessee tapha sana dura Liverpool qabxii takkitti qofa barbaada ture shaampiyoonaa ta'uu mirkaneeffachuudhaa fi taphni sun gaggeeffamuu dura dhiyeenya dirree Anfielditti naannee uummatni magaalittii gadi ba'ee deeggartootni Liverpool bifa adda addaatiin taphattoota gara staadiyeemii imalaa turan haala ajaa'ibaan haala baay'ee ho'aa ta'een simachaa turanii gammachuu ibsannaan kan jalqabe utuu taphni hin gaggeeffamin dura ture jechuu kooti. Egaa taphni eegalee kan jalqaba goolii galchuu danda'e Tottenham ture. Haa ta'u malee daqiiqaan 90 gaafa raawwatu Liverpool goolii 5-1 Tottenhamin injifachuu danda'eera. Kana jechuun Liverpool shaampiyoonaa Ingiliz bara 2024-25 ta'uu mirkaneessee jechuudha. Egaa kun hiika addaa hin qabaata Liverpoolii fi sababoota lamaan sadan tokko kaasuun hin danda'ama. Ka jalqabaa ji'oota muraasa dura wayita Premier Leaguechi eegalu xiinxaltoota kubbaa miilaatiinis ta'ee dhaabbilee tilmaama kennaniini Liverpool Premier Leaguecha injifachuuf warra tilmaama jalqabaa argatan keessaa hin turre. Sababni inni jalqabaa immoo leenjisaan baroota 9 Liverpool Jurgen Klopp kilabicha keessatti waancawwan kilabni tokko addunyaa irratti nyaachuu qabu hunda nyaate gadhiisuu isaati. Jurgen Klopp gaafa gadhiisan leenjisaa akkamii ilaalcha akkamiitiin gara Anfield dhufaa akka jiru ifa hin turre. Kanaaf shakki guddaatu ture. Kalammataa Liverpool waggoota Manchester Cityin Ingiliz keessatti olaantummaa guddaa argate gidduutti galee takkaa bara 2019 qofa shaampiyoonaa ta'uu danda'e. Bara 2018-19 immoo qabxii 97 sassaabbatee Manchester Cityin qabxii 98 waan sassaabbateef qabxii tokkoon caalame shaampiyoonaa ta'uu hin dandeenye. Wantoota kana gaafa laaltu Liverpool bara kana injifachuun isaa hiika guddaa kenna. Akkuma sila siin jedhe Arne Slot gaafa gara Liverpool dhufu Liverpool ce'umsarra jira jedhamee waan hubatamee fi tilmaama hin arganne ture. Akkuma sila jenne immoo torbanootaaf liigicha dursaa garaagarummaa qabxii qabus bal'isaa dhufe morkattaasaa jabaa ka ture kan baroota lamaan darban Manchester City kokkee qabee ture Arsenal ture. Arsenal utuu garaagartummaa qabxii kanaa hin dhiphisa jedhamee eegamu sangochuu dadhabuu isaatiin Liverpool otoo taphni afurafuu shaampiyoonaa ta'uu mirkaneeffate yeroo 20ffaaf shaampiyoonaa ta'ee jechaadha. Wanti biraan addaa kaasuu dandeenyu leenjisaa Arne Slot seenaa Premier League keessatti leenjistoota bara dorgommii jalqabaa Premier League keessatti hirmaataniin shaampiyoonaa ta'uu danda'an ta'uu isaaniiti. Leenjisaan kun leenjisaa duraanii Liverpool galateeffataniiti kan isaan jiran maalirraa ka'uudhaan meeshaa kaafu. Egaa akkuma sila jenne Arne Slot gara Liverpool wayita dhufu taphattoota haaraa mallatteessifate hin qabu jechuun hin danda'ama. Taphattoota Jurgen Klopp sassaaban caasaa Jurgen Klopp diriirsan irratti ilaalcha mataa isaanii haala taphaa teeknika mataa isaanii daddabalan malee wanti haaraan hedduu jijjiiran hin jiru. Kanaaf injifannoo kanaaf garee duraan ijaarame kaasuun ilaaluun barbaachisaa ture jechaadha. Leenjisaa Jurgen Klopp gaafa Anfielditti nagaa dhaammatu Arne Slot staadiyeemii hin turre. Ammoo akka deeggartootni jedhanii Arne Slotiin faarsuu qaban fa'a himee deeme. Kanaaf kaleessa wayita taphni raawwatu galateeffachuu akka barbaadus ibseera. Galaanaa Balaayii odeeffannoo ispoortii dhaggeeffattoota keenyatti himteef guddaan si galateeffadha.
Dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo dabalataa hedduu marsariitii akkasumas immoo toora WhatsApp keenya irraa argachuu dandeessan. Biraanuu Gammachuu qophii har'aa isiniif qopheesse. Deevis Masaaroo ogeessa teknikaa abbaa dabaree har'aati. Hirphaa Gammachuu isiniif dhiyeesse. Borumoo sagantaa biraatiin walitti deebina. Waan nu caqastaniif galata guddoo qabdanii yaada keessanis nu qooduu dandeessanii ulfaadha galatoma. BBC Tigrinya